فلما نقلتي عاد جرى الرافع عاد جرى الرافع مو بريسيت مو ريسيتين يدترجمه ما ريسيتي لكوسكو تومنديسا حياتي قلبي حطيت هني أدور أنو هني لا مكينة ولا أنو كل شيء تبغى ما جري مش شيء ولا سنة أنا جري بريسكو ثلاثين أتكلم تقول لكوسا بروفايل جلا فلوتي واتساب بيرت نهار كي بروفايل جلا يلو كول جتة دبل تو نوسي باتي مثلا رتي ستوكي جلا ثلاثين ولدان دي بينجرو ميمي ولدا جرماني كيسي تنجز تاني ولدا جرمان كيسا ولدا شننجي بي جرمان كيسا نمجتا بسيسا تاتني هاتكون ولدا سننجر غارمون بقاتو دكما ميتي على فيلو فيلا قول تكابا تمان فيلا قول هاتكون هكذا نوران قبضو بريمي ليري سديد جيتشا هات لكم مجاهدة كتير يدنا نتيجة جدودي وري مسيسا ولدا تاتا ندوبيسا مسيجيكو بنادا نكاها وانا تكابا تمان فوتو رأيكا كنو لكوسكو كنو أجل جل كنو لا لا مرة كميرة طيبة ولدا شننجي بي بيجي سايوا جات بيجي كذا جات اتكابا تمان فوتو تنايكا أنا فيديو جت أنا كافة أمم برتا ورمي سيسة تاتني مو ونجرتلو وتوه على كيس تاتي كده خلاص ما رجعنا نجيب بيتي إيش موازن لك وصل برا تبدي ايه وديره بقى إيه تعملوا ربع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبين السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله أما ربي ندندي سيسي توقعين ما غرغر راسي فانا دابنا يو دبلا اتسين دبلا أبدي دينا دبسون برباديتان نوازر الباتي سبلتون ايه تمرو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اكو ما جرتا isin achitti guruppii jaartanii maallaqicha dabarsaattan immoo indeganaa kana akkaawuntii mataa nam tokkootiin dabarsaattan moo akka akkamiin dabarsaattan guruppii gootaniidha. Eta sitti micayoon haadha keenya kun jirti beekte ijoolleen baay'een fiiguu kana arganiiti kanas ijoollee asitti wal gurgurmeessanii isheedhaan abshir jedhaniituma isarratti nu galchanii viidiyoo irratti waa baay'ee akkuma ji'a kana irratti hundi keenya walii gallee jirra beekta. Asitti ishee irratti akkaawuntii isin irratti na ergaa itti walitti qabne maallaqicha itti tokkotti walitti qabne maallaqichi immoo akkaawuntiin kun haa kanaadhaa jira jechuudha. Akkaawuntiin ni jira yoo biyyaa dabarsuu barbaaddes akkaawuntiin haadhaa ni jira nuti. Akkaawunticha amma gara miseenjeriitiin na dawwaliiti isa kan biyyaa sana meenaa erge. Isin erga yeeshee. Nagara miti asichuun isin haasa'attan yoo hidha qabaate malee haasaa dhukkubaa irratti. ijoollee waan akkatti kana namaa maati waldaa shanan gibee jedhamee biyya duniyaa kana malee mushawarriin seenaa kana gochuu hin danda'u. Baay'ee biyya maadhaamiti akkaawuntii erga isin jiran. Mube risitii siifan erga galatoon. ulfaadhu galatoon obbola shaba. Mube ammas immoo mube koo wanti sitti dhaamu barana waa'ee birrii maalaa kuma tokko irratti akkuma yeroo namni waastaappiidha haa isin jedhe namaan deebistu beektaa risitii jira sitti ergadeensi dubbisee tureedha arguu deddeebiin haa inaan jennaan adeemsuutti. Yeroon haa jedhe waastaappiidhaan deebisii ishee sagalee guddaa sagalee baasii qabeen ture sagalee baay'ee. Asumaan na argi abdii asumaan na argi lakkoofsa kee anas seebii godhe dubbisa asiin na barreessi. Baay'ee. Amma tokko gira na argi ana poesi dubbisa. Kaalii sanyii mootii dubbadha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. درتام بينكم ما شاء الله بغيرات ربي ذاك يسيب كفلوها لكن مربين وفيس إن شاء الله ربي فيسين وكم مجلس ونسبركم مش إنتوا بيارن غرغار شيء مبين.
Yoo naami jetii mushaawara siif kennan kaa fuudhe sumaan sii galchaa yoo immoo dadhabamee biyyaan akaawuntichi marti gadda akaawuntichi sun maatii mi? Okay, rabbiin haa fayyisu inshaallah. Rabbiin jazaa keessii faa qabalamu. Share godhaa ijoollee share godhaa. Share godhaa. Lakkoofsi kee nama asirratti barraa'e keetii ka waastaappii. Lakkoofsa waatsaappii ijoollee barreessaatti ta'ee barreessaatti jala taa'ee. Okay, shabiibi. Ayyee ummatoo meeshee godhaa meera beeraati. Haadha ija babaaftee dhiiftee gargaaramaa isinii jenne kun akka akkaawuntii keenya irratti gargaartanii beektamuuf akkaawuntii isii irratti warra immoo gadi baatanii akka uummanni Oromoo wal bira dhaabanne godhaa turtan rabbinaaf yaa keessa qabee nu agarsiisu inshaallah. Wallaahi hin qabattu malee naftamu akka uummanni wal shakku akka uummanni wal bira dhaabanne akka uummanni miskiina isaa bira dhaabanne nu godhaa turtanii wallaahi na bujjaa keessan tokkittu duniyaa akira. Miskiinonni waa tokko hin beekne akka jirri haala karaa bira dhaabanne keessattuu gargaarsi qabbanaayira maaliif gadi ba'ee godillaan gadi yaa'ee jechuudha. Wallee bisee leenjifamee gadi ba'ee akka uummanni wal bira dhaabanne godhe. Inshaallah ammoo nima bunnaa fi yoo akka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. dandeettiin qabu garuu akira jaa guyyaa shan booda nu gargaara inshaallah waan danda'en inshaallah. Yeroo tokko akkanuu gaafa bu'aan seenaan eegaa jira. Yeroo kaan manni keenya Finfinnee keessa ijoollee keenya guduriin qaban akkamitti namumti tokko lama bira dibaman silaasa. Akkoo qabu okiin muraasa afurtara biyyee faan diroonii durbatti jedhamu sana faa jala kaagata hojii kennaati. Anatu hojii kennaadha. Ifaan ifatti araggan akka gara kan itti gargaara. Kadir itti bu'aa buutuutti jedhatamu du'e. Har'a diinni illee nutti kolfaa jira mana barate. Walla isa ammaa kana maal jedhee koomeentii barreessaa turan. Aleecha sammuu qaba. Maqaa keessanii yoo du'an illee maqaa keessanii inni kan keenya yoo biraa galla kana gara booddee taata waan irraa gaddan nuti ረገጣላችሁ ጆሌ ገሪባቲኑ ረገጥ የተነገን ጊዜ ጀሪት ገሪዮ ዋን ከና ጀቱ ዋን ብራ ብራ በሌ
waan kun nagara qabu kana waan ija qabu kana yoo nu hojjetu mana ni haala kana nagine jira Dhuunfaa malee jaallatan jedhe nama rakkatan. Ishee kaalii sun dubbise mee kaalii Jamaal. Kaalii ishii subaadhaa galeera isuufin buusetanii eebi kaalii Jamaal kun yoo akka carraa wallaahi laazii wanti hin taane uumame namni itti gaafatamu tokkoffaa biroon itti ofiin jedhu sana Dr. Abiyyee ofiin jedhu sana Khalid Muhammad Toofiq Dedoo wallaahi ilaa dhaggeeffadhaa bareechaati jara kana kan jechuudha isanii bakka waan raggatamne oolan walitti qabanii waldaa shanan gibee jedhamu waamicha gochuudha jalqaba waldaan shanan gibee nu birmadhaa ijoollee jimmaa nu birmadhaa jedhanii maaliif jimma qofa laallatu nan beeku garuu jimmi jarjaruu qaba jabaachuu qaba dafuu qabu aga oromoon kaan nu qaqqabutti aga lalooman nu kaleessas deengaddas wallaahi oromoon nu biraa hafe jiru kutaan oromoon nu biraa hafe tokko garuu akka shanan gibeetti immoo laaffannee jira dhugaa isinitti laaffachuu qabu dafnee liqeeffannee illee ati alfa dhuguma dhibba shan liqeeffadhu ati dhuguma dhibba shan liqeeffadhu waliin jennee haadha kana riga qabsiisuu qabna amma uummanni buusutti amma gaafa soddomaa bishinii ta'uu deemu jechuudha niriimi deesee deessaa furii bishinii goona an soddomni keenyaan dhiifama naa goosoo keessee Abdiyyee galche. Mubee Dr. Abdiyyee galche. soddomni keenyaan furii nu godhe geessee Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. Droonis ga'e. Mubarak Alaikum assalam. Abazari moiti ka badama yara ko. Bisa maye. Salam Mubarak. وعليكم السلام ورحمة الله. Salam ma. Gargaaruu fi naani ijoollee biyya arabaa silaa dhaggeeffadhaa qo'ee ta'ii baafama wayita qabatu yeroo tokko ijoolleen biyya arabaa Suudi Arabiyaa kana keessa jirtan agalli ishii namni raatiba sa'aatii ammaa kana keessatti birrii kudhan namni dhabu hin jiru birrii kuma jechuun immoo riyaala 500 ijoolleen biyya Suudi Arabiyaa kana keessa jirtan yoo yarattanii ijoolleen keenya kan jimmaa yoo kutaa biraa dhiisan nama 300 ol taatu gaa'een warra biyya arabaa jiru warra biyya faranjiis kan akka reejiyoo Itiyoo maalii jedhu sanas warra biyya faranjii ijoollee jaarmaan jiran hunda keessan haadha keenya kanarratti sin laalla wallaahi billaahi takka gargaartu tokko irratti sin waammanne haadha keenya kanarratti sin laalla warra biyya keessaa fi mesii keenya nama foloo kuma kudhan ol qabu hunda keessan iyyuu liqeeffadhaati ilaa birrii 2000 jennaafi bira dhaabbannee hin gargaaranaa hin gargaaran wallaahi utuu kutaa tokko waamini ijoolleen jimmaa fi cina qabsiisuu dandeessitu walii galtuma qabaanne ammataa kee irratti birrii 5000 naa galmee sanaan kenna laafuma ji'a kana akka nama miidiyaa kana jiru hangaruu biyya arabaa jira hin kenna ijoolleen asirra deemtan fayyaan keessan ijoolleen biyya arabaa jirtan warra argasii jimmaa jimmaa hin eeginu haadha kee jaala waa jaallattu haadha kee jaala ganda namaa ganda kee jaallattu kun haadha keessan kottaa fayyaan Illee alagaa wajjin natti duulee wallaalaa siraa jettan sana jechuudha. Dhigaalticha sirriitti nagataa maaliif haati kun dhaggeeffadhu haati kun ollaa isaatidha. Ollaa isaati na dhagayi ollaa isaati dhalootatti. Haati kun dhalootas maqaa balleesse miti dhufeen gargaaruun gargaarsu ture ollaa isaati haati kun haati kun ollaa isaati maal jedhama. Kan akkanaa dhaale jimma keessaa baafnaa yeeyyaa rakkoon qabu. Saanuu dhiisu Mubaarak kan saa yoonu jira dhaggeeffadhu yoonu rakkoon qabu warra kan amma faayina jennu haadha keenya irratti faayina jennu yoo beekaan wal gaditti walitti hin bahin gaafa inni haadha keenya kana dhiisee sobee kutaa biraa uffata aadaa kutaa biraa dhaabbatee dhufee sirra sirbi jechuudha yoo beekaaniif ilmoon beekaa miidiyaa haara deemtee wajjin sirbite wallaala rakkoon qabu amma moo dhaggeeffadha ijoolleen keenya biyya jaarmaanii jirtu miliyaanaan isin an beekan wallaahi billahi jaarmaanii jirtu faransaay jirtu takkaa miidiyaa irra baatanii gargaarsa irratti hirmaatan garuu hamma immoo tokko maqaa keessan isin waamna rabbiin isin qabne kottaati warri biyya arabaa ilaa kuma kudha hin dafarra ishee immoo agalli ishee kuma 20 nu kenna dirqama keessan haadha keessan waan bira dhaabbata waldaa jira malee ijaaramee baakoo jarmanii keessa kan jarree yaa bulfaa waldaan jira qadina maamaa ishee godhaati Kedaanaa fi Itiyoo Origin waama Itiyoo Origin sheritti nu godha gaafa rakkoo waldaan dhaabbatanii tokko wanti nu walirraa qabnu jiru yoo haadha keenya wal dhaabbatee waliin gargaare dhaggeeffadhaa
birriimmoo ijoolleen biyya lafaatti shamarranii kaasaati birrii ilaa birrii kuma lama Itoophiyaa walitti qabata. Nu nama kuma dhibba sadii miti nama dhibba sadii miti namni miidiyaa hunda jiru miliyoona lama walitti jiru. Warra Itoophiyaa keessa jiru abdiidhaa kaafnee naawwii kaafnee xaayiroo kaafnee hundinuu waan mana kiraa kaffala turraa kaafu fuudhee jechuudha. Mindaa isaarraa waan nyaatu mubaarak inni karaa deemaa jiru kun amma gargaaraa nami itti aansee kennuu qabu. Dirqama gadi baanee boonyee haadha kee yaalchifachuu qabna. Sigalee waan kana nu yeegoonee na rabbiin nu jalaan ajjeesinu umurii isaa rabbiin nu fadheeressu borilaa dhaggeeffadha. Haadha keenya kana yoo yaalchifachuu dadhabne waan jettanii ija diinaa dura dhaabbattan nu qabdan. Ilaa hadha maaliif hin jalaala diinni? Isin achi fageessaa yaada. Yeroo tokko osoo akkanatti waan nu galgalaa ganama jechuudha. Ani qabdii seenisa jechuudha mubaarak kanaa wajjin gurbaa artiistii du'e sanatti jechuudha. Guyyaa meeqa isa irratti akka ijjiinu cabe beektanii akka uumatti dubbamu. Kun immoo lammaffaan kayyee wal ilaala lammaffaa nama maqaa jimmaa da'u ilaallaa achi. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Qeerroo naawama, Abul Faayidiin naawama. Akka uumee. Faayidiin naawama. Dhageessanii? Sheeritti godhaa jiru. Horii firii sheeritti. Qeerroo naawama. Mubaarak. Wayyee wayyee. Akkami? Alhamdulillah. Nagaami jirta? Alhamdulillah. Anu Mubaarak ina beeyte? Mubaarakii. Jarmanii irraa, Jarman. Wayyee Mubaarak. Yeroo itti barreessa ture WhatsApp-dhaan. Anilleen birrii dhibbaa yeroo dhibbaa hin ergaa wiixata yookiin kibxata dabarsa. Tole. Waan gootu isaaniin kallattiidhaan haadhaa fi abbaan kee waan